Seenaa Abdii Qophee. Dandeettii kennaa uumaa fi beekumsa baratanii gargaaramuun saba isaaniitiif waan hojjetaniin seenaa saba isaanii keessatti boqonnaa miidhagaa namoonni qaban naannoo mara keessaa hin dhabaman. Waan hunda biratti dinqisiifamaa tahee hojjechuun hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fidanii akka urjii bakkalchaa caalaa ifanii mul'atan saboota hunda keessatti waa xiqqoo waan bu'uuraniin yookaan waan hojjetaniin yookaan xurree baasaniin hawaasa keessatti jijjiirama addaa fidan kun eenyummaan isaanii bara baraan hanga'a. Eega isaan addunyaa irraa boqotan bakka isaan hin jirretti hojii fi haba qaalii dhaabanii hidda godhatee lalisaa deema. Habajaa fi jaalala dheerinni yeroo hin irraanfachiifneen yaadataman. Maqaa fi yaadannoo isaaniitis dhalootarraa dhalootatti tarkaanfata. Haala kanaan afaanii fi aadaa Oromoo kan diinni dhabamsiisuuf ijibbaataa ture dandeettii fi murannoon dura dhaabbachuun afaan Oromoo afaan boonsaa har'a ittiin dubbannu ittiin baranne ittiin sirbinu kana jiraachisuuf wareegama barbaachisu kafalaa asiin gahan aadaa fi afaan Oromootiif bu'uura hin diigamne dhaabuun qabsoo guddina afaan Oromoo fi aadaa keessatti namni maqaan isaa qalama daabaatiin barreeffamu Abdii Qopheedha. Hayyuun Oromoo Abdii Qophee bara 1934 Oromiyaa Bahaa Harargee Aanaa Dadaritti dhalatee guddate. Maqaan warri isaa baasaniif Abdul Wahab Muhammad Yusuf hoggaa ta'uu jaalala irraa gabaabsanii Abdii Qophee jedhanii yaaman. Qophee kan moggaafameef raadiyoo Harar keessatti qophii afaan Oromoo qopheessee dhiyeessuu irraa kan ka'e maqaa Abdii Qophee jedhu argate. Abdii Qophee mootii walalootii fi yeedalooti. Walaloo fi yeedaloo hojjetee nama aartii Oromoof lafee duudaa ta'edha. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota muummee seenaa osoo waggaa lammaffaa baratuu sababa mootummaa Haayila Sillaasee irratti fincila kaaftan jechuun yuunivarsiitii irraa ari'amee waahila isaa Abubakar Muusaa waliin raadiyoo Hararitti kontoraataan qacaramee qophii afaan Oromoo qopheessee dhiyeessaa ture. Ergasiis mootummaan Dargii hidhaa ture. Yeroo hidhaa beettis hidhaa dhaabbii oliif gad socho'uu namootatti dabalamuu hin dandeenye. Yeroo sanittis manatti ol deebiin walaloo sirbaa barreessu ture. Walaloo sirbaa yeroo sanii keessaa hireen tiyya jalloon anarratti haa ooltu tiyya namuu hin mudin jechuun carraa isaa ifachaa takka ammoo ummataaf jiraachuu isaatiif boona. Nin boona hiree toon naaf caalti ziqayaa je'ee if jajjabeessaa ture. Abdiin sirboota hedduu barreessaa ture. Walaloon isaa wallee qofaa miti. Walaloon isaa falaasama, seenaadha, siyaasa, aadaa fi duudhaa fi jiruuf jireenya hawaasaati. Abdiin nama sammuu keessatti yaadu tokko falsafee deebi'ee yaaduma sanii wajjin wal morku, nama jaalala hidhee deebi'ee walaba baasuudha. Gaaf tokko namiitee jaalalti dagutti dhaqeetiin himadhee dhaddacha seeraatti ballama nuuf qabee abbaan dhaddachaati naaf isii hammooyu
nu eegaa walitti deebi'e. Ammaas yaaduma kana akkana jechuun diiga. Jaalaltii mootii mataa ifittu heeraa fi seera namaatiin hin bultu, na harkaa baatee dhoyfachuun taatu jee ibsa. Abdii Qophee weellistoota Oromoo gameeyyii hawaasa biratti beekamaniif amma lubbuun isaa darbutti walaloo sirbaa lakkoofsaan hedduu ta'an gumaache. Artistoota gameeyyii akka Alii Birraa, Halloo Daawwee, Aadam Haaruun, Abbitoo Kabbadaa, Hirphaa Ganfuree, Daawitee Umakannan, Abdii Ibraahim, Almaas Tafarraa, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen maqaan isaanii hin dhahaminiif walaloo sirbaa barreessee kan nuuf ture. Weellistoota Oromoo fakkeenyummaa gaariitti agarsiisuun hedduu qaraa ture. Weellis Abdii Qopheen weellisaa qofa osoo hin tahin loltuu abaa'oo qabsoo hidhannoof bosona seenaa ture. Bara tokko osoo lubbuun jiruu boolla itti awwaalamu akka qotatu dirqisiifame. Abdii Qophee leenjisaan artistootaa fi utubaan artistootaa ganda inni jiraatuu fi mana jireenya isaa artistoonni jiraatan lakkoofsaan himuun nama dhibuus akka kanniisaatti marsanii ganda inni jiraatu jiraachaa ture. Kudha sadii moo kudha afur guuzoo qabna ture nuti faabrikaa. Sanaan raayyaa abbaa mancaa. Raayyaa abbaa mancaatis namni dhugaadhaa kamii jeekanneef abdii. Ifadhe osoo hin je'in artistoota Oromoo yeroo sanii qaree walleedhaan Oromoo ba'aa fi dhiyaa wal barsiisaa ture. Osoo haala kanaan jiruu carraa biyya alaa harkatee gara Jarman deemus osoo achi hin turin ji'a 3 booda gara Oromiyaa deebi'e. Oromiyaa fi Oromoo eenyutti dhiiseen biyya ambaa jiraadha je'ee biyyatti galuus mootummaa gabroonfataan qabee mana hidhaatti darbee mana kophaa kan aduu fi qilleensa ifaa hin agarre keessatti hidhamee mana hidhaa keessa waggaa 1 tursiisanii dhukkubsannaan hidhaarraa gad lakkisan. Haalli dhukkubichaa waan itti jabaateef lubbuun isaa dabarte. Rasiidaan yaadannoo isaaf dhaabbatee jiraachuu baatus seenaan dhaabbataan inni gumaache arraas baroota qaxxaamuraa jira. Naquba qabuun jiru manuma kiraa keessa jira. Mana kiflii takka keessa goojoo kiflii takka keessa jechuudha. Sirboota isaa keessaa mee tokko tokko osoo nu yaadachiiste. Hireen tiyya jalloon irratti haa ooltu. Tiyya namuutu mudinii. Ajoofa.
jiruu lafarratti karaa dachiitiin seenaa nagaatti. Amma mootuloomne humna koosfitadde har'a mootuloomne humna koosfitadde deegaan dachiisenu raafuu muradde. Etunam boina ya urma firako Etunam boina ya urma firako Durunang gargare Abasuda prako Egan dabe jiruu lafarratti karaa dachiitiin seenaa nagaatti. Ega dabre botte Ega duani Ega dabre botte Ega duani Gati nama qabu Singini milmani Gati naman qabu galaani mimmaani